Jaalallee haadha manaa isaatiitu isa ajjeese. Niitii koo na jalaa fuute jechuudhaan yakka ajjechaa kana raawwachuun isaas ibsamee jira. Akkuma viidiyoo kana irratti argaa jirtanii Waldaa Araaraa magaalaa Naqamtee jiru irratti sagantaa cidhaa ture irratti Raajiin Masarat yeroo qubeelaa waliif kennisan irratti taatee addaa tokko ta'ee ture. Taateen kunis kanumarraa ka'uudhaanii faarfataa Masfiin Guutuun deebii faarfataa Dr. Darajjee Kabbadeedhaaf kennee jira. Innis akkas jedhuudhaan dubbate. Jireenya keenya beennaa yoo dhiyaate kottuu hiikni kiristaanummaas jalaa badeera. Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Arras odeeffannoowwan gaggabaaboo isiniif taajinnu qabanii dhufnee jirra. Haga xumura sagantaa keenyatti waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Viidiyoo kana yeroo eegaltan laayikii gochuudhaan akkasumas yaada keessan koomentii irratti nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Dhuma irratti viidiyoo kana yoo jaallattanii hiriyoota keessanii fi sheer gochuudhaan waliin ta'an isiniin jenna. Itti aansuudhaan akkana beekamu gaaffii macaafa qulqulluu isiniif dhiyeessinaa. Deebii isaa koomentii irratti nuuf kaa'a. Gaaffichis akkas jedha. Maqaan haadha manaa Yisihaaq eenyu jedhamti? Liyaa, Raahel, Ribqaa. Gaaffii isaa irraan deebi'a. Maqaan haadha manaa Yisihaaq eenyu jedhamti? Liyaa, Raahel, Ribqaa. Deebii isaa koomentii irratti kaa'uudhaanii yaala. Odeeffannoo jalqabaatti yeroo dabarru jaalallee haadha manaa isaatiitu isa ajjeese. Godina Geedoo magaalaa Gedee keessatti hojjetaa baankii Abisiiniyaa kan ta'e Tamasgeen Daani'el guyyaa gaafa eebila 14 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa ganama keessaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 2tti gara hojii deemaa osoo jiru addabaabayii irratti rasaasaan rukutame. Cuubeedhaanis waraamee miidhaa hamaan erga irra ga'een booda lubbuun isaa darbee jira. Akka namoonni ijaan arganii fi maatiin isaa ibsanitti haleellaa kanaaf sababa kan ta'e haati manaa Tamasgeen kan inni baatii 2 dura fuudhee adde Masarat Dastaa jaalallee namicha isa ajjeese kana akka taatee fi sababa kanaafis hinaaffaa jaalalaatiin qabamee haaloo ba'uuf akka ajjeesedha kan dubbatani. Shakkamaan obbo Abbuush Taaddasaa Huteessaa jedhamu kun duraan jaalallee haadha manaa isaa nama ajjeefame kana akka ture himee jira. Niitii koo na jalaa fuute jechuudhaan yakka ajjechaa kana raawwachuun isaas ibsamee jira. Yeroo haleellaan kun isarra ga'eetti Tamasgeen na gargaaraa na ajjeesuuf jira jechuun iyyannoo gargaarsa dhiyeessaa kan ture yoo ta'u namoonni naannoo sana turan saffisaan irraa dhowwuu dadhabuu isaaniitiin ija isaanii duratti shakkamaan sun rasaasaan erga rukutee booda qaama isaa irraa miidhaa sukkanneessaa geessisuu danda'ee jira. Kanaanis lubbuun isaa darbee jira. Poolisiin shakkamaa kana to'annoo jala oolchuun qorannoo bal'aa gaggeessaa kan jiru yoo ta'u hawaasni naannichaa gocha kanaan rifannaa fi gadda guddaa keessa seenee jira. Maatii fi firoottan isaaniif jajjabina hawwina. Galateeffannaa. Kun galateeffannaa obboleettii keenya Lalisee Minkaffuu yookaan mo'attuu Miss World Ethiopia Peoples kan jedhudha. Nagaan isiniif haa ta'u. Akkuma beekamu wal dorgommii miidhagina Miss World Ethiopia 2026 irratti hirmaachuun guyyoota muraasa darbaniif karaa teelegiraamii sagalee akkanaaf taatan kabajaan uummata gaafachaa tureera. Uummanni koos kallattii hundumaan naaf duultanii sagalee naaf ta'uudhaan hirmaattota jiran keessaa sagalee caalmaa argachuun Miss World Ethiopia People's Choice Winner ta'uun filatamee jira. Kunis sagalee yookaan vootii uummata koorraa argadheeni. Dorgommiin kun akka guutuu biyyattiitti waggaa waggaan kan taasifamu yoo ta'u kunanaaf akka guutuu biyyattii isa jalqabaati. Kanarratti hirmaachuun koos muuxannoo guddaa naaf ta'eera. Waltajjii guddaaf dorgommii jabaa waan tureef barumsa baay'ee sirraa argadheera. Dorgommii kana irratti dorgomtuu cimtuu kan taate muuxannoo yeroo dheeraaf hirmaattu waltajjii gurguddaa kan taate hunda keenyaaf fakkeenya kan taate Ruut Irgaalem tokkoffaa ba'uun Miss World Ethiopia bara kanaa taatee badhaafamtee jirti. Walumaa galatti Miss World Ethiopia People's Choice Winner ta'uu kootiif gammachuu guddaa natti dhaga'ame ibsuun tumsa uummanni koo kallattii hundaan anaaf taasiftaniif sagalee ta'uudhaan sooshaal miidiyaa keessan irratti waliif qooduudhaan akkasumas kallattii garaagaraan na bira dhaabbattan hunda keessan galata guddaa qabdu galatoomaa ulfaadhaa jettee jirti. Akkuma viidiyoo kana irratti argaa jirtanii Waldaa Araaraa magaalaa Naqamtee jiru irratti sagantaa cidhaa ture irratti Raajiin Masarat yeroo qubeelaa waliif kennisan irratti taatee addaa tokko ta'ee ture. Taateen kunis misirroon dhirsa isheetiif yookaan abbaa manaa isheetiif jilbeenfattee akka qubeelaa gootuu fi ajajani. Kana namoonni baay'een dinqisiifachaa jiru akkasumas immoo taatee addaa ta'uudhaan sooshaal miidiyaa irratti mata duree oduu ta'ee jira. Egaan macaafni qulqulluun waa'ee qubeelaa waliif gochuu maal jedha waan jedhu gabaabsinee waliin haa ilaallu. Macaafni qulqulluun qubeelaa ni caqasa garuu akka aadaa yeroo ammaa
fuudhaa irratti fayyadamu sanaanii hin ajaju. Uumama 24:22 irratti tajaajilan Abrahaam Ribqaa faaya funyaanii fi qubeelaa kenne. Kunis mallattoo waliigaltee fuudhaa ture. Luqaas 15:22 irratti abbaan mucaa bade sanaaf qubeelaa kenne. Kunis kabajaaf deebisanii fudhachuu agarsiisa. Asteer boqonnaa 8:2 irratti qubeelaan aangoof waliigaltee mootummaa agarsiisa. Kanarraa kan hubannu qubeelaan mallattoo waliigaltee eenyummaa fi kabajadha. Garuu macaafni qulqulluun qubeelaa fayyadamaa jedhee hin ajaju. Waa'ee fuudhaa fi heerumaa macaafni qulqulluun waa inni jedhu keessaa muraasni fuudhaa fi heerumni Waaqayyoo duratti waliigaltee qulqulluudha. Uumama 2:24 irratti dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa dhiisee haadha manaa isaa wajjin tokko hin ta'a. Efesoon 5:25 irratti dhiirri haadha manaa isaa akka Kiristoos waldaa jaallatetti jaallachuu qabaa jedha. Akkasumas Ibroota 13:4 irratti fuudhii nama hundaan kabajamuu qabaa jedha. Wanti guddaan jaalala, amanamummaa, waliigaltee Waaqayyoo duratti ta'udha. Kanaafiyyuu gaaffiin keenya inni guddaan eenyutu jilbeenfatee qubeelaa kennuu qabaa kan jedhudha. Jilbeenfattanii yookaan gadi jettanii qubeelaa kennuun macaafa qulqulluu keessatti jira moo hin jiru gaaffii guddaadha. Deebiin isaa hin jirudha. Kuni kan inni dhufee aadaa biyyoota Awurooppaa irraati. Kabajaaf jaalala agarsiisuuf jilbeenfatu. Kanaafi dhiirri jilbeenfatee dhiyeessuun ni danda'ama. Garuu dirqamas miti. Dubartiin jilbeenfattee qubeelaa gochuuf ni dandeessi. Garuu seerri akkana gochuu qabdii jedhus hin jiru. Namni kamiyyuu akkamitti akka godhu bilisummaa qaba. Taatee biraa gidduu kana sooshaal miidiyaa irratti mata duree oduu ta'e keessaa tokko waa'ee dhimma Dr. Darajjii Kabbadeeti. Dr. Darajjii Kabbadeen faarfataa beekamaa afaan Amaariffaatiin yeroo faarfatu kan ittiin beekamu faarfannoota hedduu albamoota 8 ol kan baasee namoota baay'ee biratti keessumaatii amantoota wangeelaa biratti kabaja guddaa nama qabudha. Amma garuu erga dhiyootii asii waan inni dubbatuu fi dubbiiwwan inni garaagaraa sooshaal miidiyaa irratti gadhiisu baay'ee waan nama rifachiisudha. Egaan gidduu kanaa dhimma sirba Teediroos Kaasoonii wal qabatee dubbii inni dubbateen ta'uu danda'ee jira. Waan ani faarfadhee jiraadhee hin beeku jedhe. Akkasumas immoo kaawunsiliin jedhamee dhaabamee hundeeffame jiru mootummaa kana tiksuudhaa fi aangoo mootummaa kanaa kan eegudha jedhe. Uummata waldaa warra wangeelaatti kan amanan namoota achi keessa jiran aangoo siyaasaa kanaaf to'achuudhaaf hojjetu jedhe. Waa'ee dhimma ofiisaatii yeroo dubbatu ani faarfannaa keessatti wantoota baay'ee faarfadhee qaba. Garuu hunda isaanii keessaa illee tokko jireenya koo keessatti hin raawwanne yookaan hin jiraanne. Kuni akka ani of gadi qabu yookaan immoo tuffadhu ta'ee fakkeessuuf miti. Dhugaa koodha. Kunis jireenya namoota baay'ee fakkaata. Ani waan dubbachuu danda'u waa'ee koo qofaan dubbadha. Kaawunsilii wanti jedhamu hojjetaa siyaasaadha. Jedhamuunis ni qeeqama. Uummata amantii kiristaanaa yookaan waldaa warra wangeelaa to'achuun isaaniidha. Hojii isaaniiti. Wangeelaa fi amantootaaf dhaabbatan miti jedhee jira. Ibsa keessatti. Haasaa kana irraa osoo hin fagaatin kaawunsilii jedhee kan inni kaasuu fi hooggantoonni waldaa jedhaman duraanis ta'e amma illee mirga dhaabbata amantoota wangeelaa eeguu irraa siyaasaaf of kennanii waltajjiiwwan walgahii miidiyaa hawaasummaa ibsalee adda addaa koralee irratti yeroo amantoonni gooftaa isaanii waaqeffachuuf walitti qabaman ajandaa siyaasaa fiduun wangeela salphisuun isaanii ni mul'ata jedha. Kunis qalbii amantoota cabsuu, wangeela salphisuu, namoota hedduu gufachiisuu akkasumas lubbuun akka hin fayyinee fi lubbuun akka fayyina hin arganne gufuu ta'uudha waan jedhu qaba. Akka isaan irratti mul'atu ibsamee jira. Kanaafis amantoonni hedduun aarii fi komii isaanii ibsaa jiru. Hooggantoota kanneen irratti amanamummaan irrachuun isaa ni mul'isa. Namoonni kunneen yeroo garaagaraatti yeroo amantoonni rukutaman, yeroo manneen amantii ibiddaan gubaman, yeroo amantootni maatii isaanii wajjin ajjeefaman tarkaanfii ifaa fudhachuu dhabuu isaanii ni himama. Akkasumas maqaa waldaa warra wangeelaa irratti himannaa garaagaraa yeroo ka'u arrabsoo fi maqaballeessii irratti callisuun isaanii ni qeeqama. Kana malees amantoota sodaachisuun maallaqa walitti qabuun akkasumas daldala fakkaatu tokko keessatti hirmaachuun isaanii dubbatama. Kana hunda keessatti hooggantoonni kunneen akka hooggantoota amantii osoo hin taane akka namoota fedhii isaanii hordofanitti ilaalamuu jalqaban. Hojii isaanii keessatti afoorri wangeelaa akka hin mul'anne ni himama. Kanaafis waldoonni amantii fi dhuunfaan amantootni hedduun amanamummaa isaanii dhabuu isaanii ibsa. Dhimma kana irratti ibsa bal'aan gara fuulduraatti ni kennamaa jedhamee jira. Akkasumas gaaffiin Paaster Darajjii Taaffasee eenyu Paaster Geetnet Lammaa maaliif Dooktar jedhamee waamama jedhu irratti bal'inaan deebii kennuuf ni eegama.
Kanumarraa ka'uudhaanii faarfataa Masfin Guutuunii deebii faarfataa Dr. Darajjee Kabbadeedhaaf kennee jira. Innis akkas jedhuudhaan dubbate. Jireenya keenii beennaa yoo dhiira taate kottuu hiikni kiristaanummaa si jalaa badeeraa Itoophiyaa hin jeeqinii Dr. Abiy hoogganaa keenyadha jedhe. Ati biyya Ameerikaa keessa jiraachaa jirta. Garuu biyya keenya Itoophiyaa hin jirtu. Kanaafiyyuu jeequu hin dandeessu. Yoo dhiira taate kottuu Itoophiyaa hin tuqinii sodaachisuu fi dhaadannoo faayidaa hin qabneen biyya hin jeeqinii. Jireenya kee ni beeknaa, kana malees immoo maqaa Itoophiyaa waamuu fi siif hin malu. Nuti kadhachaa jirraa biyya keenya kan hoogganu Dr. Abiy Ahmedidha. Lubbuun hundi warra aangoo irra jiran jalaa haa bitamuu kan jedhu Macaafa Qulqulluu irratti eessa keesse? Maaliif kanaaf abboomamuu didde? Hooggantootaan kadhadhaa kan jedhu eessa dhiisatti keessee yookaan immoo eessatti irraanfatte jechuudhaani yeroo muraasa dura faarfataan Masfin Guutuu faarfataa Dr. Darajjee Kabbadeef irratti akeekkachiisa dabarse. Taatee gidduu kana sooshaal miidiyaa irratti ta'e tokkoon diizaayinerii Itoophiyaa addunyaa ajaa'ibsiisee jedha. Kophee fi boorsaa dudulloomanii fi yeroo dheeraaf tajaajila kennan haala isaanii jalqabaa dhabanirraa fi gadi cicciiramanii bifa isaaniillee dhabaaman dhufaan hedduu giddugala gubbaa irratti tarreeffamanii mul'atu. Bakka ilaalchisuun hawwataa hin fakkaanne kana dura dargaggeessi Itoophiyaa tokko hojii isaa ajaa'ibsiisaa ta'een addunyaa dinqisiisee jira. Diizaayineroota faashinii hedduu hawwate, namoota baay'ee dudubbachiise. Maqaan isaa Kaaleeb jedhama yookaan Kaalupuutiik jedhama. Inni meeshaalee eeggataman irraatii uffata hojjetee uffachuun viidiyoo gabaabaa hojjechuun beekama. Karaa miidiyaa hawaasummaa garaagaraatiin namoota miiliyoonaan lakkaa'aman bira ga'ee jira. Inni kutaa gommaa uffata dulloomee kaardiboordii fi pilaastikii namoonni biroo gataniin fayyadamuun hojii faashinii adda addaa uuma. Hojii isaa kana immoo miidiyaa hawaasummaa irratti beeksisa. Qabeenya guddaa, maashinoota ammayyaa fi barnoota diizaayinii faashinii osoo hin qabaatiin wantoota naannoo isaatti argamu gara hojii ogummaa fi kalaqaatti jijjiiraa jira. Viidiyoo gabaabaa fi hawwata uffata isaa uffatee hojjetu kanaan hordoftoota baay'ee addunyaa irraa argatee jira. TikTok irratti namoota 700 ol akkasumas Instagram irratti namoota 500 fi 60 ol hordoftoota qaba. Viidiyoon isaa gabaabaa fi nama hawwatu daangaa afaanii fi iddoo cabsee xiyyeeffannoo addunyaa hawwachuu danda'e. Kanaan yeroo dijitaalaa kana keessa wiirtuu xiyyeeffannaa faashinii ta'uu danda'ee jira. Dargaggeessi Kaaleeb jedhamu kunis sirbituun Ameerikaa SZA dabalatee artistoota beekamoo namoota dhiibbaa uumanii fi dhaabbilee addunyaa irratti dinqisiifannaa argachaa jira. Kana malees ogeeyyiin faashinii biyya keessaa fi addunyaa irraa hojii isaanii dinqisiifatu ni jajjabeessu. Miidiyaaleen addunyaa hedduunis isa irratti gabaasa bal'aa hojjechaa jiru. Milkaa'inni Kaaleeb humna kalaqa dijitaalii Itoophiyaa keessatti jiru agarsiisa. Miidiyaa hawaasummaa qofaan osoo hin daangeffamin Itoophiyaa akka biyya ogummaa fi kalaqaan beekamtu taasisaa jira. Amma yeroo ammaa kanatti Kaaleeb sadarkaa addunyaa irratti beekamtii argachaa jira. Gara fuulduraatti dhaabbilee faashinii gurguddoo waliin hojjechuu fi mallattoo isaa addunyaa irratti kaa'uuf carraa guddaa qaba jedhamee eegama.